mootummaa sobaa fi sodaata akka kana argayyuu hin beekan. Kun mootummaa kufee lafarra gangalatu. Mootummaa hedduu keessa darbinee as geenne. Mootummaa dargii keessa darbinee as geenne. Mootummaa wayyaanee keessa darbinee as geenne. Kuni mootummaa dadhabaa keessaa isa dhumaa jechuudha. Maaliif jechuudha? Mootummaan dargii ka waraana addunyaa sodaachisu. Ka ati galgala kana yoo ati waa hasaaste dubbachuu dhiisi ganama dhabamtu. Mootummaa wayyaanee isa dabarse. Qeerroof qarreen mootummaa dargii ka isa dabarse sana dhagaaf shimalaan dabarse. Kun hadda ka mootummoonni inni nu akka mootummaa jedhe ka kana achi taa'e amma irraa fofottoqee deema ofiifuu bakka inni bulchu Finfinnee duwwaadha amma. Bakkummaan inni bulchu yoo masaraa mootummaatiif Finfinnee ta'e malee naannoo biraa bulchaa hin jiru. Dhaaduun isaa ammoo ka TV fi ka miidiyaa ka uummanni achi keessa fiigu isa eegu sunuma Finfinnee eeguuf isa eegu malee kun waan uummataan sodaachisan uummanni keenya du'aa fi hidhamuu hinjifatee ka ture. Kun simbiraa miti ka dhagaadhaatti irraa ariitu dhagaadhaan shirgootee ariitu kuni qeerroodha akka dursanii qeerroof qarreen ka wayyaanee garagalche. Argite ka wayyaanee garagalche jechuudha. Taankiif madfii dura dhaabbate. Kanaaf uummanni inni achi keessa waa dhidhiichisiisu kuni namuma isa eegu wardiyyaa isaatii fi uuma Finfinnee eegu warruma achi keessa jiru. Osoo uummanni kaka'u taate jarri yookiin akka Gadaafii taa'inni. Yookiin ammoo harkaan qabanii akka Saadaam ta'a. Yookiin ammoo rabbi isa baasee akka Mangistuu ta'a malee uummanni yoo itti ka'e kuni mootummaa dadhabaa akkanaatu amma hin jiru. Halkanii guyyaa bakka tokko uummanni itti ka'e sakandii keessatti dhaabuu danda'an. Sakandii keessatti uummanni ammootu ka barbaachisu bakka tokkoon ka'u. Wal dhaga'uu, wal jala hiriiruu, sagalee takkaan socho'uu bakka takkaaf akka takka akka gaafa Jawaar Alanaa sochoosuu sanatti. Nama akkasii amma nama barbaachisa laal. Mee Jeneraal Aartist Jiramaa Mursuleema bakka kana si dhaaba. Nama akka Jawaar Muhammad nama tokkocha bakka haala kanaa sochoosu maa dhabne? Dubbii duratti siif hime amma Haacaaluun namni akka isaa dhalachuudhaaf jaarraa gaafata. Nama akka Jawaar argachuufillee jaarraa nu gaafata. Garuu nama qabsaayaa fakkeenya akka isaa kumaataman qabna. Garuu nama akka isaa amma hin qabna. Nama akka Jawaar ammatti hin qabna. Nama akka fakkeenya isaa akka hordofu baay'ee qabna miliyoonotaan. Garuu kana keessa nuu baha jennee yaadna. Jawaar nuu baha jennee yaadna. Haacaaluu nuu dhalata jennee yaadna. In bahaa amma waan boru dhufu keessa waan boru borutu fida. Ammoo kana keessaa baha namni akka isaa yookiin ka isa caalu bahuu danda'a. Qabsootu waan baasuuf qabsoon moroddee qabsaayaa baafti. Kanaafuu qabsoo yoo itti finiinte as keessaa baha. Qabsootu kana baasa. Qabsoo dhufu keessatti namni akkasii hin dhufa. Baratu fida. Garuu ammaaf ka jiru kana keessatti ammaaf ka amma akka amma jiru kana keessatti fakkaata akka isaatti malee akka isaa hin jiru. Maaliif inni nama kompiitara takkaan ummata raasee qabsoo alna duute lafaa kaasee ummata achi keessatti argiteettiin rafee hirribaa kaasee walii hidhee sochoose. Garuu ammootuyyuu karaa nagaatiin jedhanii isallee butanii qabsoo sarkaa butanii rakkoo keessa naqan isaaf isa fakkaata hundumayyuu. Kanaaf hin dhalata. Qabsootu dhalcha kana qabsoo itti finiinsu qabsootu dhalchaadha.